Ustaz Muhammad Bayaan maallaqa booniyyeetiin lafa bitatee magaalatti mana hulaa jaarratee jedhaniiti ajandaan tokko deemu jira. Hagasittuu micayyoo kiristaanaa tana waan isin jettu dhageeffadha. Warri sheetticha kana uffata malee qullaa isa dhaabe isin warra musliimaati. Akka warra kiristaanaati isinitti hima dhugaa jirtu jechuudha. Dhugaa. Amma ani gama kootiin sheetticha kana musliima illee ta'uu baadhu jechuudha. Dhugaa kadhannaa godhaaf ofii kiyyaa jechuudha. Rabbiin mataa isaatti saade cubbuu miti haati isaa sun qaboottu. Tarii rabbiin sheetticha kana dhugumaan jaalata rabbiin sheetticha kana maaliin naan jedhaa wanti akka jedhe qaba. Maaliif yoo jettanii wanti intalattii gufuu kanallee akka isan jaalanne isa jaalala itti kennee isii ammoo akka isan jaalanne isa dhooggeef rabbiin jaalala isaa keessaa dargeef intalattii gufuu kana akka boruu jireenya isaa diddu waan beekuuf rabbiin namaa miti beekaa onnee namaa beekaa waan ta'eef onnee waan hojii isii kan hoosa bira dhaqxellee jireenya isaa diiguu isa maraachitu waan beekuuf rabbiin osoo isaa waliin tuqin osoo isaa waliin argin intala gufuu kanaa dideetti hadha dhugaa baaste. Eshi ka jedhu ergan jaalanne madirqii maalidha ergan qalma tokkoffaa hattaa aa jedhanii aa jettee baa jettee caayittasaa hatta ma tokkoffaa durumaan jaalala jammaran san nama isiin taan ijji isii irra guddaa ta'uu isii adda argite sheetticha dura beektisa gizee masan maaf jaalala qabsiise namni jaalalli takkaan nama qabu gizee masan osoo afaan itti mi'ooftee afaan damma gootee waliin haasa'uu baatte sheetticha miskiina ka rabbii ofii kadhatu nagaa ofiitiin rabbii ofii kadhatu waa takka hin beeku zinaan beeku maxaxxiin beeku caati takkatti yoo qama jechuudha waa takka hin beekne onnee isaa hattee adda miidiyaa irratti isaa miti ka garaana nyaate haadha isaa tajaajilaa boottu san jechuudha. Jirra jirtu hordoftoota addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtan baga jiraatan isiniin jechaa ajandaa amma deemu jiru jechuudha. Ajanduma nama lamaati jaarsaaf jaartii tokko. Itti aansee ammaan tana wanni irraa dubbannu Ustaaz Muhammad Bayaanii fi akkasuma Booniyyee Intala Shawaa walii hoo isaanii kaleessan yaadatanii jechuudha. Sanirra dhaabbatanii namoonni hedduun jechuudha. Ustaaz Muhammad Bayaan maallaqa booniyyeetiin lafa bitatee magaalatti mana hulaa jaarratee jedhaniiti ajandaan tokko deemu jira. Amma gaa ajandaa sanirraa haasofne jechuudha. Dhugumatti maallaqa booniyyeetiin mana lafa bitatee mana jaarrachaa jira moo maallaquma isaati hara biraatiin jaarrachaa jira. Ammaan adda isinii baasa. Micayyoo kiristaanaa tana. Akka isin jechuun jirtutti jechuudha namoonni gartee sheeticha kana qullaa uffata irraa baasee gabaa keessa dhaabaa jiru ijoollee musliimaati jettee of course dhugaadha. Amma waa hedduu dubbatte wayyoo sila ijoolleen kiristaanaa akkasii kana yeroo hunda yaadanii jechuudha. Akkas isin tun nama sirriiti nama dhugatti rabbi beeku jechuudha. Rabbiin nurra onnee keenya beeka jechuun akka amma gaa afaan oromootitti taate malee ilaali rabbiin nurra nu beeka. Akkas jechuun inna Allaha aliimun hakiim jechuun jecha isiin amma jette kana ka ibsu quraana keessa rabbiin jee jira inna Allaha aliimun hakiim bakka dubbiin wal dhufteef jirti isiin nama kitaaba dubbisu sirri jettee dhibbatti yaada isiniin deeggaraa yaa aboo ta kiristaanaa dhalaa kiristaanaa akka isii tana rabbi isin yaa kannuula warra islaamaa fuudha barbaadanis dhalaa kiristaanaa ta islaama hin ta'in takka isii tana garteemi takkanaa tana yoo fuutan ammoo maatii miti osoo isiin hin amanin jechuudha. Osoo isiin hin amanin takkanaa tana yoo fuutan okkeedhaa jechuudha. Hayyee dhugumatti ammaan tana Ustaaz Muhammad Bayaan maallaqa booniyyeetiin magaalaa keessa lafa bitatee mana jaarrate haja'u irratti Ustaaz Muhammad Bayaan laayivii TikTok irratti dubbatee jira jechuudha. Maal jee seetan ani darasoota markaza darasoota baneetiin qaba achi keessatti barattoota baay'een barsiisaa barattoota baay'ee kana yeroo dheeraa waggaa hedduudhaan barsiisee barattoonni kun jechuudha yeroo dheeraa waan inni barsiisee irra dabarseef yeroo isaa irra dabarseef jecha maallaqa walii qabanii yeroo takka jechuudha dachii bitanii fi ammallee jidduutti deemanii baratanii jechuudha ammallee maallaqa walii qabanii manarra ijaaruu jalqabanii fi ammallee akkasumatti osoo deemaa jiraniitu jidduu sanatti gaa osoo manni isaarraan dhumatin jaalala booniyyeetiin wal seene jechuudha. Jaalalti booniyyeetuni jiruu isaa tadeemu jirtuun afaan dhufe jechuudha. Isaa barattoota barsiisee eebbisu. Gizee barsiisee ni marraqa jechuun ni eebbisa. Osuma tana keessa jiruuti booniyyeen tuni gara amantii islaamaa dhuftee markaza isaa seentee barsiisuu yoo galee achumaan sagaleen itti bareedde achumaan jaalalti irraa qabde ustaazini dhaqee jaalala gaafate jaalala gaasiin isirraa qeebalte wal jaalachuu yoo galan ni haa wal godhatan intalti dabba qabdi gaa istaayila qabdiin se'a hin beekne gaa waan garsiifte san isaanuma lamaaniif beeka duuba kana markaba duuba kana qabdiin se'a
akkasitti irraa hafuu dadhabee jaalalisii tanaan booji'amee onnee if keessaa buqqaaseetuma dhibbumaa dhibbatti harka kaa'ee intaltee onnee liqimsiteetuma onneen isii cufa illaan banamne qulfii inni hin banne ilaale isaaf baname malee inni hin banne qulfii onnee isii silaa onnee isii banne kanan ta'u akkasitti halaaka jechuun illima jaalalaa seenee halaaka ta'e jechuun wayyoo yaaboo zamana wallaalaati malee kasaa kanaanuu ta'e akkasitti an furame yaa rabbiin na fure amma gaa inni kan barsiisaa amantii islaamaati kan quraana beeku of to'achuu dadhabe jechuudha. Kaniin anuu wallaalaan kun of to'adhee quraanaaniif if deebisee inni if dadhabe jechuudha. Wayyoo bakka booji'amee dhibbatti karaan jannata nama geessu dubura shawaa jalaan ijeellee baabulbooniyyee fi hadiisa dila tokko hunda fidee dubbiin deemtee amma walii karra dhuftee bakka maallaqa agartee wal biraanii qabdanii fi hin qabduu tana irra geessee jechuudha. Amma asirratti gaa ani maallaqa tokkollee akka isiin na biraan qabne qabeenya ammaan tana agartee ijaaramaaf jiru. Kanaas akka isiin keessaan qabne akka darsoonni isaa barattoonni isaa keessarra baratu ijaaraafii jiru ifan labseeti achi booda ani isii tana hiikuun qaba jee isiin illee na hiike jettee yeroo heddurra deddeebitee gaafatti. Dubartiin akka shari'aa islaamatti hadiisa odeessanitti jaarsaan na hiike jettee gaafachuu hin dandeessu jaanii yoo akkaan miidhamte malee ammoo isiin ifiifuu nama ushururuu jiru xilluma lukkuu jee lafa buutuni cabxi qilleensumarra taa'uuni inni akkatti osoo eeguuti isiin na hiike jette nama isii kararraa jallate jechuudha. Na hiike tana maraatee akka inni ta'u jiru argitanii bakka boodarra adda bahan dhufte eega adda bahan dhufte amma onneen tiyyatuuni na laaffattee jirti. Ifejjeesu mala lubbuu tiyyatana sodaadheetiin jira dafaatii oowwitu mataniitti jechuudha. Jaalalaa fi bunni oowwitu wayyaami oowwitu sanatti takka dubra qexixii jechuudha. Naffi daadha mana kanaas irraa naafixa rakkina diinagdee waan qabuuf waan barsaa ta'eef jecha mana kanaas irraa naafixa qexixii dubrummaa qabdu takka keessatti ol naa darbaa achiin firraa jiru tiyya tartiiba deebi'ee nagayaan jiraadhee qabbanaawee achi booda barumsa kiyya ijoollee barsiisullee itti fufaa jeeti uummata oromootti iyyatee jira. Iyyansa kana gaarraa qeebaltanii addunyaa waliin geessanii fi waan inni ji'a kana takka taqaxee takka laaltanii gaa namni hedduutummaan tana gaa dubrummaan qaban malee akka himu jiranitti. Dubrummaan qaban malee nama hedduutu anaatu bakka siisii bu'aa kunoonaa see jira qarshii 300 qaba qarshii 400 qaba ilmoo takkaan dhalee jira heerumeetiin bahee jira ilmoon qabu heerumee bahee immoo maallaqaniin qaba biyya arabaa keessa ammatan ganaa jira amma gaa shamarri hedduun ammaan tana komentii godhaa jiran jechuudha suuraa wal biratti hidhanii namayyuu akkatti ol daddarbanii tana keessaa gaa amma inni dhiirota akka booniyyee filata moota heerumtee baate moota ilmoo dhalte moota maallaqa qabdu moota dubrummaa qabdu filataa tana gaa filannoon isa bira itti heddummaatti amma gaa qalbii amma hirteet ilaal jaalala tana nam takka yoo jaalatte ni miidhamte yoo nama dila 4-3 jaalatte xiqqoo tanaa 25 onneen ta'e gizee hiramte hin miidhamtu jechuudha yoo tana yoo ta ilmaan dhalte tunkutte ta ilmaan hin dhalitte maallaqa qabdu tanaaf yoo tunkuttees holoota biyya arabaa jirtu sana waan akkanaa tana silaa godhate inni istaayila bareedaan kanaa ture isaaf jechaadha. Amma gaa maal gootan seetan inni magaa mana kanaas irraa fixanii fi qexexee jechuu qexexee ol darbuu fi qexexee jechuun beekanii qexexee isa yoo ol darbaniif inni fayyaa akka inni jirutti kanarra gargaaruu dandeessan isiniin jenna. Nutillee waan dandeenyu ni goona gaahii viidiyoo kana share godhaati isaaf jeeti waraabee addunyaa rabbii uummatana guuturra waliin gaafi. Booniyyeen kuttee maasalaama chaawu jenneen jirra nama kuma kudhanii ol irratti hiikee jira maallaqas akka biraan qabne dubbatee jira akkas isiniin jenna gaa viidiyoo share godhaati hanga waan biraatii walitti deebinutti viidiyoo kana daawwadhaa yaada keessan itti barreessaa waan jettan jaa isinis waan isinin mul'atu gargaaramuu ni qaba moo hin qabu waan jaamurratti waan yaada adda addaa nama mul'ata adda addaatiin waan argitaniif jecha isinillee yaada keessan itti barreessaadha maal akka godhamuu qabu inni kun maal yoo godhe fayyaa ifumaa xiinxalaadha warri gargaaruu dandeessanii gargaaraa haa gargaaruu hin dandeenye du'aa godhaaf isiniin jenna haasaan godhuu dadhabe sheer godhaa viidiyoo iyyansa isaa kana addunyaa tana guuturra waliin geessaniin jennaa galatoomaa nagaan nu tura. Ciao.